qabatee gaaga'amni guddaan biyya tana keessatti dhufaa jira. Haga isaan gadhiifamanitti abadan biyyi tun nagaa kan taane mootummaanis inuma beeka jechuudha. Mootummaan Abiy Ahmed gaafa aangootti ol dhufu haati tiyye akkasnaan jetti haati tiyye baay'ee na jaalatti anis haadha koo baay'ee jaaladha jedhe. Haati Oromoo haadha isaatii miti jiran. Haadha Oromoo Rasaasaan waadaa jira. Dubartiin keessaafuu qabsoo Oromoo keessatti waa sadi hin miidhamte. Tokko qabsoo Oromoo keessatti dubartiin abbaa manaa itti dhabde. Lammata ilma itti dhabde. Sadaffaa ofuu itti dhabde. Waan kan akkamitti ofirraa dhaabuu dandeenya waan jedhu waliin mari'achuun akkuma keessaan mari'ataa jirrullee ifa walii gochaa deemuunlee barbaachisa jechuumaafi. Harargee irratti aarsaaleen guyyaa sadan darban haga guyyaa har'aatitti kaffalamaa jiru arsii dabalatee waan baay'ee yaaddessaa ta'e keessa jira. Haadholiin keessumaayyuu bara mootummaa kamiitittiyuu haati akkasitti duutee hin beeytu. Sinigalee haawwan keenya manatti cafaqamanii rasaasaan waadamanii gudeedamaa du'aa jiran. Kana namni itti himannu hin jiru. Namni itti himannu dursanii mana hidhaa naqanii jiranii rabbitti himannaa. Waa hundaafuu Oromoon sa'a ammaa kana na hordofaa jirtan na ilaalaa jirtan ergaa ta'e tana waliin gahaati. Tooftaa qabsoo keenyaa jijjiiruu qabna. Mustee natti hin bilbilinii booda haasofna. Narratti hin bilbilinaa. Oromoon maal gochuu qaba? Tooftaa qabsoo isaa jijjiirachuu qaba. Narratti hin bilbilinii mustee. Tooftaa qabsoo keenyaa jijjiirachuu qabna. Mootummaa haga funyaanii hidhatee jirutti harka duwwaa baanee dhumaa jirra Oromoo. Warri biyya alaa jirtan ergaan ani isiniidha. Hiriira ba'aa jechuun isiniif salphaa. Warra biyya keessa jiruuf garuu aarsaan kaffalaa jiru baay'ee ulfaata. Keessaayyuu haadholeen teenya miidhamaa jiran kanarratti. Namni waa takka harkaan qabne gadi bahee aarsaa haga kana ga'u kaffalaa jira. Nama 160 ol dhabne guyyaa 3 keessatti. Naannoo Harargeetiif Arsii qofarratti kaan dhiisaa kaan ittuun edaane. Ka hidhatee dhufu hidhattee eegu malee harka duwwaatti deemnaan diinni sirraan goru. Kana waan ta'eef ani hiriira ammaa harka duwwaa bahameetiin namni waadamaa jiru kana an akka dhuunfaa kiyyaatitti hin deeggaru. Maaliif jennaan aarsama kaffalaa jirra. Wanti inni jijjiire takkayyuu hin jirtu. Kana waan ta'eef waa hunda ifa godhanii himullee rakkisaa waan ta'eef yoo dandeenya lubbuu keenya seef gochuu. Lubbuu kennamee haa qusannu du'arraamee lubbuma teenya haa qusannu. Maaliif qabsoofna waan jedhullee haa beeynu. Sinigalee warri qabsoo kaffallee jirra aarsaa guguddaa dheengaddarraa hanga har'aatitti. Lubbuun qaaliin daddarbitee jirti. Nugaa kana booda tooftaa qabsoo keenyaa jijjiirree akkamitti akka bahuu qabnu gara keessaatiin mari'annee ijaaramnee erga ijaarumsa keenya irratti gadi teenyee ijaarumsi sun bilchaatee waan bilchaataa tokkoon gadi ba'an. Gadi baanee immoo jijjiirama tokko agarsiisuu qabna. Duunee qofa galuun nuuf faayidaa hin qabu. Yeroo hunda wareegamaaf ba'u otoo hin taane wareegnees galuun barbaachisa. Jawaararra mana hidhaatti dhukkuba hamaa keessa jiru dhukkubsachaa jira. Isa qofa otoo hin taane Hamzaa Booranaa dabalatee akkasuma Baqqalaa Garbaa kan immoo maqaa isaaniitu kaasaa hin jirre eegdonni isaa
Bashiir faa Geetuun faa ijoolleen shanan koronaan qabaman maal keessa akka jiran quban qabnu. Waan kanallee ummanni Oromoo bakka isaan jiranitti hordofuu qaban. Ijoolleen tun hordofamuu qabdi. Oolmaa guddaa uummata Oromoo biraa qabdi. Warra lubbuu ofii dabarsee Jawaariif kenne ijoolleen tun. Kanaafuu hordofaa ijoollee sanis itti dhagama waan ta'eef uffata guyyaa jalqabaa qabamaniin ilaa hanga dhaddacha gaafa dheengaddaa turte ijoolleen sun. Otoo nuti jirru. Kana waan ta'eef namni mooraalii jiraata. Mooraaliis waliif haa taanu. Waan hunda ifatti hin dubbatanii. Waan hunda ifatti akka dubbannus ifatti akka waajannus nurraan eegina. Wanni bilisa nu baasu dhageettanii uummata Oromoo. Mootummaan Itoophiyaa dimokiraasiyaa jedhu malee qawweetti amana. Ka qawweetti amanuun karaa nagaatiin itti deemna jennee itti deemne Jawaar Mohaammed faa qawweettiin amannu jedhanii hayyee karaa nagaatiin qabsoofna jedhaniiti galan. Erga galanii garuu bakka isaan jiran laalaa. Kana waan ta'eefi Oromoon of qopheessuu qaba. Of qopheessuu qaba. Oromoon yeroo hunda qophaa ta'ee taa'uu qaba. Waan kamirrattuu iccitiidhaan deemuu qaba. Waan godhu waan boru godhu har'a dubbachuun qabu Oromoon. Adaraa keessan. Nu amma wanti nu yaaddessaa jiru dhimma hidhamtoota achitti dhukkubsataa jiraniiti. Speeshaalii Jawaar Mohaammed haala gaarii irra hin jiru. Har'a manni murtii Dooktarri dhuunfaa isaa akka yaalu ajajee jira manni murtii. Ajaja mana murtiin fudhatu poolisiin biyya kana akka barbaade nama godha. Yaasin Juumaa fi mucaa gaazexeessaa OMN san eenyu maqaan isaa Kamiisa wajjin ture san mirgi obii erga eeggamee fi ture. Garuu poolisiin akka barbaade waan nama gootuuf ammas taanaan Jawaar waan dooktarri isaa akka laaluuf hayyamameef gammaddanii lafan balleessinaa Oromoo uma xixiqqoo nutti agarsiisaniif in gammadinaamee miira keessan seeninaa yeroon gadhaabadhaa laalaa waanuma hundaafuu wantan jedhinaamee. Homa nu nageenyi keen Jawaar dooktarri otoo halkanii guyyaa dooktarri addunyaa isa bira dhaabate Jawaar achi taa'ee nu nagaan argan. Hagachii ba'utti qabsoo keenya gara hundaanuun goona. Qarree haadholii dubartoota haadha siiqqee ergaan ani isiniidha. Qabsoo karaa lamaan adeemsifna. Ka jalqabaa qabsoo karaa nagayaati. Akkuma isiniin jedhe wanti nagaa jedhamu biyya kana keessatti qabsoo karaa nagaallee argine. Haa ta'u nu jecha nafiniiti. Akkuma keessaa waliin dubbataa turre sanitti maal goona? Dubartoonni maaliifi numatu miidhamaa jira. Paarsantii 75% dubartoota miidhamaa jira. Sirna bulchiinsa Abiy Ahmed keessatti. Ilmaan irraa fixaa jira. Argitanii? Ilmaan irraa fixaa jira. Jaarsa irraa ajjeesaa jira. Isiyyuu itti dabalee jira. Cunqursaan kanarra nurra gahu hin jiru ka biraa hin dhufu waan ta'eef jechuu kanumarraa qolachuu qabna. Tokkoffaa Jawaar Mohaammed nu jecha uummata Oromootii jecha jireenya ho'aa isaa kaachii dhiisee as dhufe. Nu jecha hidhamee mana hidhaa jira. Ilmi isaa abbaa malee akka nafne. Itoophiyaan tun tanama nyaattu malee hagar'aatitti hayyuu Oromoo nyaattee fixxee malee tokkoon ol baheetiin nu bulchellee hin jiru. Itoophiyaan tun akkasiiti. Hayyuu baay'een nu jalaa nyaatteerta hagadhaatitti. Hinga Jawaar Mohaammed irratti nugaa Jawaariin akka goones argitan kijibni karaan sobaan dhaqangala nama dhoorka jedhan. Arra waan ummanni nama 15 keessaa nama 2 qofatu rage. Sunuu maal akka dubbate argitanii jirtan.
dhugaan afaan qabnaan funyaaniin dubbatti jedhan. Kanaafuu qabsoon nuti goonu kun bifa ijaarameen bifa hooggansa qabuun itti adeemamuu qaba. Yeroo baay'ee qabsoon Oromoo maal ta'e isinitti fakkaate? Fakkeenyaaf gaafa Jawaar hidhame maaltu ta'e? Akka taane hundinuu hin beekna. Otoo gaafa Jawaar ala jiru san Jawaar Muhammad namni kun bakka na bu'aa boru yoo an waa tokko tahe jedhee nama saniin hoogganamnee deemna. Argitanii amma hayyoota akka Tsaggaayee Araarsaa, Dr. Ittaanaa Habtee faa qabnaa, Isqeel Gabbisaa faa hin jiran. Garuu eenyu namni bakka Jawaarii bu'ee nu hoogganuu danda'u? Ifatti wanni nuti beeynes hin jiru. Kun ifa tahuu qaba. An waan tokko yoo ta'e kaayyoon kiyya waa tokko hin ta'u. Kaayyoon nama saniitti fufa namni sunis yoo hin jirre. Kanaafuu bakka wal buusaa ebelu boru nama kanatu bakka na bu'aa jedheellee dubbachuu qaba namni keenya. Qabsoo tana tagoonuuf hooggansa qabaachuu qabna. Akkamitti akka baanee gallullee waliin mari'achuu qabna. Waa hunda isinitti himee jira. Dubbiin keenya bofa eegee lixe taate. Harkisanni citaa gadhiisanni lixa jette Oromoo. Kanaafuu yeroo ammaa kana diinni keessumaayyuu mana keenya keessa jira, ollaa keenya keessa jira, ganda keessa jiraannu keessa jira, magaalaa keessa jira. Basaastuun immoo manaan lafa hojii keenyaatiin wal qabatee bakka hunda basaastuutu jira. Basaastuun uummata deemaa jiru kana wajjin waluma qixa jirti. Kanaafuu of eeggannoo godhaa, iccitii keessan eeggadhaa, qabsoon teenya gara hundaanuu itti fuftii jechuudha. Guyyaa har'aa soomana oollee soomana kana kasoomnuuf hin beeytan waan ta'eef kadhannaa Jawaariitiif akkasumas warroota mana hidhaa keessatti dhukkubsatan hundaaf kadhachaa oollee Jawaarii fi Hamzaa Baqqalee qofa miti namni manadhaa jiru. Hayyoota baay'eetu manadhaa keessa jiran. Qeerroon jirti jedhamtarra manadhaa keessa jirti. San qofaa miti Abdii Raggaasaa fa'aatu jiran. Yaasoo Kabbadaa fa'aatu jira manadhaa keessa. Wantoonni adda bilisummaa Oromoo, qondaalonni olaanoon Kafaa'oo fi Abaawos manuma hidhaa jirtadha. Namni ija uummataa ta'e hundi manadhaa jira. Namni waa dubbatu manadhaa jira. Kuni ka'achii gadi bahuu danda'uun qabsoo keenyaan, tokkummaa keenyaan, qabsoon keenya ammas bifa faca'aa ta'een itti deemaa jira. Isinii galee Oromoo gaafa Gujii fi Wallagga irratti, Boorana irratti komaandi poostiin labsame iyyaa turre. Jarana kunoo jechuun kunootii jechuun hin haftu ummata kanaa haa dirmannu jennee iyyaa turre. Waan kana dura nu poosti goone ilaalaa yoon amanne. Waan kana amma dhufee nurra gahe. Wallaggaa fi Gujii irraa piroojeektiin dhume garamitti dhufe? Gara Arsii fi Baalee Arsii fi Harargeetti deebitee jirti. Kana gaafa jedhu ummanni kun callisee nu ilaale jechuu miti. Maccaa fi Tuulamnis qabsoo irra jira. Akkamitti? Gaafa isaan bahanii waa tokko godhan fakkeenya Amboon fudhadhaa gara Wallaggaas taatu quba wal qabna ijoollee wajjin. Mana isaaniititti eegamaa jiru. Amboon ganda tokko mallaqaan bitanii kutaadhaan qoqqoodanii jiran. Warra immoo dhugaa qabu. Mana isaaniititti eegamaa jiru. Gadi bahaa du'aa yoo jenneen wareegamni isaan kaffalan kun jijjiirama yoo finnee mana isaanii ta'anii lubbuu isaanii seef godhachuutu irra wayyaa. Isinii galee jaalattus jibbitus Jawaar manadhaatiin ba'uta jettu tanaa fi ati jettee fi miti. Maandellaan waggaa 27 manadhaa ture. Achi bahee Afrikaa kibbaa bilisa baasee
bulcha jechuudha. Jaalattanis jibbitanis Jawaar mana hidhaatii hin warroota diinota isaa taataniif. Biyya tanas immoo nafxanyaas gadi garagalchee hin bita. Kanumaan shakkinaa. Uummanni Oromoo hamileen isin hin cabin. Hamileen isin hin bu'in. Qabsaan hin kufaa, qabsoon itti fufa. Baaroo Tumsaa dhabneerra. Hayilee Fidaa dhabnee jirra. Hayya Daamsaa Addoo dhabnee jirra. Gootoo Jaarraa Abbaa Gadaa dhabnee jirra. Gootoowwan hedduu dhabnee jirra qabsoo Oromoo tana keessatti. Kanaafuu warri hidhamuun Jawaar isin gammachiisu Jawaar waanuma qabsaan tokko dhandhamuu qabu dhandhame. Qabsaan hin hidhama. Aarsaa lubbuu yoo barbaachiseen kaffala. Kaayyoon isaa garuu itti fufa yoomiyyuu taanaan kana jala sarartanii beekuu qabdan. Dubbii kiyya gara dubartootaa fi haadha siiqqeetii fi qarreetta isaa deebinu maal gochuuf xiqqoo ifa isinii godha gara keessaatiin na dubbiftu jechuu booda yoo asirraa bahe maal goona karaa nagayaatiin mootummaa kana hin gaafanna akkamitti hundi keenya haadholiin shamarran qofti masaraa mootummaa deemnee akka Jawaarii fi hidhamtoonni siyaasaa badii malee hidhamanii waan achi jiraniif akka nuu bahan dhiibbaa dandeenyuun goona. Yoo nutti dhukaasanis achumatti yoo dhumne somaa waan nu gaabbisiisuun qabu. Kana ka goonu garuu bifa bilchaataa ta'een bifa saayinsaawaa ta'een itti deemna jechuudha. Kana gaafa isiniin jedhu daandiin otoo hin cufamin jeequmsi tokko otoo hin jiraatin karaa nagaatiin deemnee 4 kiiloo jedhan sanillee achumaan keessa laallama masaraa Minilikii sanillee deemnee uffata adii uffannee nu hundinuu uffata adii uffannee hanga deebiin nu deebi'utti achiin deemnu jechuudha. Kanaaf nuti ammas taanaan mootummaa kana karaa nagahaatiin argitanii akka Jawaar fa'aa agannuu dhiifaman hin gaafan. Jawaar qofa otoo hin taane hayyoonni baay'eetu manadhaa keessa jiran kama isaa gargaaruu danda'an. Bara Abiyyi Ahmad yoo biyya tana hin bulchaa dabareen tuni tiyya jedhe homaa rakkoon hin jiruun dhiifnaafi haa bulchu rakkoo hin jiru. Garuu hayyoota tana mana hidhaa keessatti dararaa argitanii dhukkubsatanii yaala malee bifa qalbii namaa onnee namaa cabsu tanaan osoo hin taane isaa gargaaraa biyyattii bulchuu hin danda'a. Hidhaa ajjeechaan reebichi toorchin waan adda addaa godhuun eenyumaafuu hin tolle. Argitanii Abiyyi Ahmad nafxanyaa waliin hojjetaa jiran ifa. Garuu wanti ani isaadhaa morgaantu yoo isa bira geesse kitaaba kiyyarratti boqonnaa gara dhumaa seenaa qabsaa'ota Oromoo ka jedhu yoo argattan dubbisa. Abiyyi yoo argatellee haa dubbisu. Namni diinaa wajjin hojjetu xumurri isaa diinaan wareegamu jedha. Namni diina wajjin hojjetu xumurri isaa diinaan wareegamu. Keessumaayyuu namoonni nafxanyaa waliin hojjetan xumurri keessan nafxanyamaan wareegamtan. Fakkeenyaaf isinii kaasuu danda'a. Goobana Daaccee Minilikii waliin uummata Arsii fixaa ba'e. Booda Minilik dawaa nyaachisee ajjeese. Habta Giyoorgis Diinagdee yookiin abbaan malaa gorsaa Minilik uummata keenya irratti shira guddaa xaxee uummata keenya nama miidhaa ture. Gorsaa Minilik ta'ee sadarkaa sanitti jechuudha. Garuu xumurri isaa isumaan du'e. Balaayee Zallaqaa Qilxuu fudhadhaa.
innis isaanuma wajjin otoo hojjetu umurri isaa isaanumaa wareegame. Dhuma dubbii Abiyyiin itti himna. Ammallee ani ka jedhu, ammallee Abiyyiif dhaamsi ani qabu. Numa sii wayyaa dhiisi jedhaanan. Dhiisi numaa nu jibbitu kana sii wayyaa jedhaan. Jarri haga sitti fayyadamtee si balleessiti. Abiyyi ati Oromoo ofirraa eegin isaanuma ofirraa eegi. Nama biraatii miti kasi ajjeesu. Jaalmarraati sodaattuu miti bosonaa dhufee ka 4 kiilootti si ajjeesuu taa'aa jiru. Namichuma achi si jala jiru san eenyu maqaan Daani'el Kibretsen. Isumas si ajjeesuu taa'a. Isuma ofirraa eegi. Oromoon gara bal'eessa. Badii kee kanaa sii dhiisuu danda'a Oromoon. Kanaafuu waa'ee Jawaarii ilaalchisee Rabbiin Nabi Ibraahimiin ibidda jalaa baase Jawaar Muhammadis mana hidhaa nafxanyaa keessaa hin baasaa quba qabaadhaa. Dhageettaniimi? Rabbiin Nabi Ibraahimiin ibidda keessaa baase sun wallaahi inshaallah Jawaar Muhammadiinis achi keessaan baasa. Shakkiin qabne hin baa inshaallah hin baa. Jimma Geera Jifaar Shaafii maali warri amma akkana jettan kunis Jimmaan bakka buutan warri maqaa Jimmaa dhaattanii nama arrabsitan kuni an Jimma keessatti qabsaa'ota gurguddoo beeka. Warroota kabajaa guddaa qabuuftu jiru. Fakkeenya akka Raayyaa Abbaa Maccaa kan argitanii. Namoota akkanaatu isin keessaa ba'ee maqaa Jimmaatiin waan jedhinaa. Abiyyi deeggaruun mirga keessan. Okay? Deeggaraa mirga keessan. Nuti garuu waan tokko jala sararree mootummaa Itoophiyaattis anka himu akka nama tokkootitti akka nama dhuunfaatti Jawaar Muhammad waa tokko ta'ee jennaan Rabbi waa isan godhini. Jawaar Muhammadiin booda waa tokko hin barbaannu. Jawaar Muhammad jaarraa tokkoon boodatti illee naman arganne Jawaar Muhammad Rabbiitu nuu kenne. Sinii galee nu Itoophiyaan barbaannu Jawaar Muhammadiin boodatti. Quba qabaadhaaf walitti himna. Jawaar Muhammad waa ta'ee jechuun gama lubbuu isaatitti wanni ta'e dhufe taanaan wallaahi namni takkas sabaaf sablammiin wal dandeenyee kabajaa kenninee fi teessoo irraa kaanee teessifnee siree irraa buunee siree irra raffisaa jirru kun illee gaafasan biyyatti galaa biyyattuun galuu lubbuu ofiitiin hunba'u. Kana hambisuuf ammoo Abiy Ahmed itti yaadi. Nu Jawaariin qoosaan barbaannu. Okay? Waan hafeetu hafa malee Jawaar Muhammadiin nuti qoosaa hin barbaannu. Kabiraa dhaamsa Oromoo guutuuf dhaamsa ni qabu. Oromoo gaafa galteen sitti galte ati firan qabdu. Firan qabnu kana beekaa. Gaafa waa nutti galan firan qabnu arginee jirra. Numatu waliif uffata. Hamaa keenyas gorfataa, wallaalaa keenyas ofitti qabnee waliin deemuu qabna. Arrabarraa Oromoo wal arrabsuur walitti himnee wal sirreessuu haa filan. Wal arrabsuurra wal hamachuurra ifaan ifa walitti himnee wal sirreessuu haa filan. Kabiraa warroota dabballee kaadiroota mootummaatiif dhaamsi ani qabu. Guyyaan kun hin darba.
argitanii guyyaan kun hin darba. Wayyaaneen waggaa 27 hidda gadi fageeffattee namni hin deemtitti sii quba qabu hin jiru. Garuu qabsoo otoma irra jiru hanga sanitti hin baddii namni quba qabu hin jiru. Qabsoo waggaa 4 keessatti wanni waggaa 27 hojjetame bishaan dhuge jechuudha. Isin immoo erga dhaabattanii reef dhiyootan. Kanaaf ilmaan Oromoo irraa dhaabbadhaa. Keessaafuu Jawaar Muhammad oolmaa guddaa isiniif oolarra isa xiqqeessitan. Dhumni keessan xiqqeenyaa beeka warri kun. Tigraay galtee quba qabaadhaa. Amaarrillee biyya qabdi. Warri garuu waliin teessanii nurratti duultan kun bakka itti galtan hin qabdanii dhiisaa. Saba keessa wajjin dhaabadhaa. Kabiraa poolisoota Oromiyaatiif humna addaa amma jirtan kanaafi. Obbolaa keessan irratti hin dhukaasinaa. Ana kana dhibu waajjiraalee mootummaa keessatti yeroo ammaa akka dhagayetti ani jechuun obboleessi kiyya hidhamee mana hidhaa ture. Yeroo qorannoof achi waajjira ol galchan yeroo hunda TV isaat ilaalu jedhan poolisoonni. Poolisiin biyya kanaa seeruman beekanii maal jechuu? Poolisii jechuun barka ummataati. Biyya kanatti bara Wayyaanee illee poolisii mannutum. Jarana bara Abiyyi illee poolisii mannutum. Maaliif kun ta'a poolisiin bar poolitikaa kamirraayyuu bilisa. Silaa akka biyya biraatitti, akka biyya barateef, akka biyya guddateetitti poolisiin garuu ammaa maal taati? Kama dhufetti wanni gatatteetiin nama dhooftachi jalaan. Kun aga yoomiitti ta'a? Yoomuma of dandeessanii yoom dhaabbattanii saba keessan cinaa wanta jettan. Warri Amaaraa poolisoota ofii galfatee jira. Warri Kibbaa kunis poolisoota ofii galfatee jira. Kasi achi deemee nu nyaataa jiru kennu. Kanaafuu isinis gocha keessan kanarraa ajajni akkasinitti kennamu shakkiin qabu. Obbolaa keessan rukutaa, abbaa keessan ajjeesaa, obboleettii keessan ajjeesaa jedhameetiin ajajni isinitti kennamu. Kanaafuu ajaja san didaa saba keessan cinaa dhaabadhaa. Yeroon kun hin darbiti. Ani isinitti himee jira. Yeroo xiqqootu hafa laala. Waan darbuuf jecha darbuuf waan hin darbin hin dubbatin jedhan. Kanaaf saba keessan cinaa dhaabadhaa. Mindaan isinii kaffalamtu bar waan xiqqoo tanumaan ummata keessan hiraarsitan. Kanaafuu ani siyaasa kanas beekeetii miti. Argitanii annama siyaasaatiis miti. An akka Oromoo tokkootitti wanti Oromoo irratti godhamaa jiru na gaddisiisa. Jalqaba irratti isinii dubbadhee jira. Waan goonu an asirratti bahee isinitti himu. Ergaa gara keessaatiin waliif dabarsina. Nuti ka qabsoof biyya diiguuf osoo hin taane biyya ijaaruuf. Biyya ijaaruuf. Biyyi ka ijaaramu garuu lafee hayyoota keenyaatiin osoo hin taane, dhiiga ijoollee teenyaatiin osoo hin taane, dimokiraasii irra dhaabannee ijaarra. Maaliif abbootiif obbolaa haadha maa hayyoota keenya itti gabbarree biyya akkamii ijaarra? Ana Itoophiyaan hayyoota teenyaa fi ilmaan teenya gadi nyaattee of wal guddattu boolla haa seentu. Dhugaa walitti himna. Warri sona Oromiyaa na gaafataa jirtan akka ajandaa godhattanii sona Oromiyaa an akka nama Oromoo tokkotti isan beeka. Ma irra deddeebiin argaa jira. Waa'ee sona Oromiyaa fanuu godhi. An haadhaa miti abbaa miti. Haadhaaf abbaa gaafachuu dandeessan. Ani garuu akka nama Oromoo tokkotti sona Oromiyaa
hin beekaan walitti dhiyaannas sinii galee walitti dhiyaan dhimma Oromoo tokkos waliin dubbanna. Haa ta'uutii garuu dhugaa jirtu takkarra isinitti hima. Sonni Oromiyaa akka boruu badaa galgala naa bilbilee ture. Okay, naa bilbilee na waamee ture. Haa ta'u waamichi isaa sun immoo waamicha anamma asirratti si haasa'uun barbaadu. Na waamee ture waamicha sarratti hin argamne. Waamichi sun waan natti hin tolleef ani dhufu jedhee ittime achumaan gaafa lammataa san bade jechuudha. Sona Oromiyaa waan beekuuf atis akkasaati naan jetta yoo tahe sona Oromiyaa anarra Jawaar Mohammad gaafadha. Isaatu anarra beeka jechumaafi. Isa biraan bahu isatu beeka jechuu anarra sona Oromiyaa. Sonni Oromiyaa yeroo ammaa badee jira. Bilbilli isaa 4 qaba, 4 hin hojjetu.